naante waa'ee bunii odeessuuf taa'uun hin barbaachisu ciiseen odeessa. Waa'ee mataa ciiseen odeessa waa'ee ishiitii fi dhaabatanii yookaan taa'anii hin barbaachisu fassisanii ciisanii odeessu jechuudha. Bunii maalan taa'atti hiccitii keessa kanaan dura na biraa qabduuni gadi siyyaasa miidiyaa irratti ayyuudhaan dirqamadha moo bakka sin barbaanne giifti hiriyummaa kee si reebdee si gashite kalaas mindindoo chiggiru maanni rakkoon kee yoos dubartoonni of eeggadhaa ila dubartii akka bunii kana waan isinitti qabeennaan silaa namni walloluu hin dhiisu miti ati unkaani nama afaan hiriyaa faana miti obboleettii kee faana iyyuu wallolta haadha kee faana iyyuu hin wallolta abbaa manaa kee faana si wallolta waan baay'eedha lolli eessumayyuu si geessa garuu dubartii akka bunii kanatti waan isin erge jechuun gaafas bakka ay iddiliikoo wetu ay carraakoo wetu nagaasiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u baay'ee jiraata magaa har'a geessanii weessuun dhiyeessan jiraadha siniin jedha egaa akkuma sun dura siniin jedhe xinooshii aara galfachaa mon odeessadhen ani dadhabaan dhugaan siniin jedha mataan na dhukkubaara dadhabbiin qaban mana keessan oole inna gana taa'ee yeroo koo gubura akkanatti ciisee hon odeessee'u kan warra taa'anii jira kan warra dhaabbatanii odeessanis jira kan warra ciisanii odeessanis jira isaan keessa kan bunii ciisamee odeessa'udha waa'ee jimaa faayidaa qabu waan ta'eef ani dubartii akkana argeen beeku maalidha isheen maaf zimin jettu dirqamaan seedoo kasasti moo akkam ofii maaf seedoo kasasuu diddee jettee manatti xulxulxul jettee dhaqee duras kana natti mufteeyyuu jetteeni ayyuun kana natti hamachuu dhufteeyyuu jetteen amma immoo anaanna reebdeeyyuu mana keetti anaanna reebdeeyyuu mana kee keessatti anaanii kanatti reebdee ani si sodaadhee miti si kabajeeni mana keetti si tuquun qabu harka ol sitti fuudhu hin qabu jedheeni akkanatti na reebdee sanuu viidiyoo waraabdee viidiyoo sana oosheetti ergitee oosheen immoo viidiyoo kana gadhiisee xayyib kan jaarsa shiitinumaa itti seetanii anaafatu kanaani adda gallaa ittiin isaan kana booda waan tokko narratti gooteennaa sin gadhiisu ittiin jaarsa shiitinu jaarsi ishis ishee rabishi kan jaarsi ishee hin kabajne eenyu ishee haa kabaju ayyuu nama viidiyoo keessee xafaxafteetu viidiyoo sana oosheetti ergite miti abbaa manaashitti maafitti ergite beektu waan isheen haasofte waan isheen nagorsite hammina isheen nagorsite ilaali ani immoo deebisee fi ilaaliidha argitanii kan hundumaa waan ani irratti raawwadhe ilaalii ergiteettiif okay dubartii wallalee hiriyaa wallalee maafi mushkil viidiyoon kun erga ooshee harka ga'e maal dileetiin goone shi jaarsishi oosheen salphina isheen barbaanne miti leeyyee isheen barbaanne miti ayyuun ilachuunti reebdee viidiyoo itti ergite malee humaa balleessite hin qabdu oosheen immoo fuudhee yuutuubii ishii irratti caane YouTube irsaamniitii garaagarummaan qabu waan ta'eef hin beeku hundumtuu imeelii wal harkaa qaba irsaamniitiin garaagarummaan qaba waan ta'eef jaarsaaf jaartii YouTube ishee irratti caanee YouTube ishee irratti viidiyoo argite erga takka viidiyoon gadi bu'eettee immoo dhiiste itti wanajjaluuf jettee jechuudha innaa erga abbaan manaa kee qullaa si dhaabee si salphiseeti ayyuu maal haasiifaa gootu ishammoo maal godheta hicciti maayetti siitin sanuu akkatti ati seedoo argatte nan beeka tokko lamaanii anatu hiriyaa keetti boossee waan natti matte hunda nan beeka barakiinaa qofa bichaa dhugdee miti kanatti isa argatte barakiinaa qofa dhugdee miti kanatti seedoo argatte waan hundumaa ammaa waan hunda kana gadi siyyaasa waan hunda kana gadi siyyaasee salphina kee yeroo maatte yeroo sana seedoo illeen dhabda gaayilli keen deeggata yeree bismaa kun itti moraarte makka Siritti godharte. Maaf afaan ishee akkuma dhufeere gaala kee dhabde gaala kee diiggate jechuun jechuudha kun mora miti dubbii moraati barkuun akkas ta'e akkas yaa godhachuun moradha bar negatiiva dubbachuun afaan kee keessa negatiiva dubbii siriitti abaarsinna namni si abaaru sirii miti
abaarsiisa isheenis maatte gaafa iccitii kee gadi si yaasu ayyuuni yaasi maara dhiberaan dubbitti hirkimitti akkasii kolkollee akkasiif yeroon qabu hojiin qabattee bilbila irratti cufteenaan lammatatti dawwaltee gaafa ni gadi si yaasu Sa'iidoo dhabdaa gaa'ela kee dhabdaa akkatti sin dhiisu tokko lamaan ilaala miidiyaa irratti argita waan iccitii keetu hundumaa namni barakiinaa qofaadhaan itti heerumte si sa'a lalamumaanu barakiinaadhaan itti heerumte ittiin ammumaa jalqabdee jechuudha ammumaanu jalqabdee maa heerumteedha moo akkamuufi maa heerumteedha maa jaarsaa argatteedha maana caalteedha moo akkam maanaa gadi ta'uu diddeedha maa akka koo heerumteedha moo akkam ofii intaloon maara gadi hin teessu amma duraa akkana afaashi murmur goota Sumayyaa irratti dhufti tokko lama akka nama haraqee dhugaa kan buna dhugaa taa'ee moxmoxmoxmoxa warra jedhu tokkotti Sumayyaa tokkoon hin jirti arrabsaa turte ammoo rabbiyyuu addaan isaan baasee inni gammadneenna maaliif hin gadi ta'a maaliif hin mana koo ta'a maaliif hin jireenya koorra ta'a achi ishee baasuun qaba ishee diiguun qabaadhaan uftee wix jechaa jirti. Sanumaa ittee ayyuun uftee miila koo irratti hin kuftu taana dhiifama na gaafattee miila koo irratti hin kuftu taana baqa miila koo irratti kuftee dhiifama na hin gaafattu taanaanii waan hundumaa miidiyaa irra taa eeggattu iccitii ishii tokkoon gadayyaasa gadan falfalaa fi yoo sanaa isheedhaan raawwatee gaa'ela ishii dhabdii Sa'iidoo dhabdee akkamitti akka Sa'iidootti heerumtee barakiinaa qofaa miti iccitii baay'ee na bira jira injetture kanaafuu jechuudha an kan hin jedhu maani jaarsi ishii gadi qabee hin tumu warra karaa biyya keessanii kun jaarsi nama tumaa ettanii yeroo tokko xuruudhaan jenne sin jaarsi keenya nu reebuu qabaa ama ijoollee arsii jechuudha ijoolleen arsii jaarsi keenya nu reebuu qabaa jedhaniitu yeroo tokko miidiyaa irratti haasaa tura reebamuun xuruudha jedhan kanaafuu garri sun garuma arsii mitira daamaa waan waluma qabata mitiirash waliin qabatu naannoon sun akka jiru wal qabata dheeyyaadha aadaansa maaliif gadi qabee hin tumu qaxaqaxee maantumni hamma likkiitti galu hamma afaan ishii sassaabamu hamma jireenya namaa keessaa baatu jireenya namaa kee hamboo ettee sayyuu mootettee hin gaddayyuu jechuudha sayyuu isaafuu gadichuu diddeette inni dadhabnaan isinitti hin gadhiise dadhabnaan hiikee gadhiise amma immoo mucaa sirra taartu mucaa tasgabbaartu mucaa mala haalli mijataa waa isheeti kan ayyuudhaan haalli mijataa irraa tasgabbaarti maqamaa gochuun danda'amu amma haalli haa mijatuu fi haa tasgabbooftu kalas waan barbaade godhamaa ture irrattis ta'aa ture irrattis yaalamaa ture garuu obsa guddaa obsa daangaa hin qabne tokko waan qabduu fi amma kanarra geesse amma immoo isheen kun asiin kaate jechuudha abboo maal jedheen maalan siin jedhan waan siin jedhuun dhabe baqa isin jedhaan isinitti kenneera waan jettaniinis beektu akkam akka jettaniis beektu komantii akka barreessitaniifis beektu. Rebesima